مالكونا ما لبوتان تبرا تم فودا متي لبوتان تيتي نجينيا كان كي برباچا تكيت مسامبلا تاو بر لبو ما لا بومي ديان أنك هاك جري جارتي تيجي تاكو مرا كيتي كده مالي guys لا ما بومي ولا نشوف ما نسي أنا بلبو فودو سداتا يوم رفاده يوم ما نسي نفوت أنا كون أيوة ما نو باري سوسي فوت أما سو فكين جباري سيم ما نو سدوربو باتي أمانتي فوتا جدي برا أما ورا متى نتفي داجلو كان أمانتي تسنتا يوم سينا يوم ما نفوت مو يوم يا نسيت نفوت ما نفوت نري يا ربي كنت أتعرف في جدري في بولا سداتو أو في تيجودو كبات ما تعبت نقولني ما كوش أجي أجي ما كوش كان أجي وتتدم تتلي والفتونة نانتي تاكونا والفتونة أنا بوليس تابعه ولا أبو ما كيف يفسشها بس شكرين أما شكرين كأنه كنا قرانا بجرا سلا وأما قرا دري شيء كنت أنا اللي تاتو وتكتي هذا تري قران كجيلا نقابة ما أرى يساعد هذا شكرين ها أرى ذا يسامو لي أتي ما لقونا كتاب راوا بابا إسو إنما أما دبلت أما برنامج غاري وصو إنه فود وباته ولي قليش لا أرومون كتفود مال إنجتو نما سنجي قد أبسن تجرى لال نمني أكناكو أرومو تأي بابا يأتشوك أبا لال لديرا سانتوا ممغالان كنين جتو شنجي وصو أرومو بائسي بريتا أتي ومن جري حسران تني ولفقوتو ني مشكلة بني آدم الرقومتي ما في فايدة كنت سلافي نيرجي نغارا دبيرا guutur ageedha nuura bareedni guuteera oromoon bareeda baay'ee qabdi. Oromoon bareeda baay'ee qabdi warri akkasii sunniin gaa bareeda qofa osoo hin taane amma ka gubbaa kan osoo hin taane keessatti illee naamusummaan aadaa safuun akkasii akka guutame yoo jiraatu warroonni akkasii osoo walii galanii osoo inni fuudhuu baate silaa ka luka jala kufanii itti fuudhan. Haashanyii baate. Nuu dabaladhu yaani. Ibsi shaabar durii انت لا غرتيتني نما بالاباتا كنيني ورا غرتيتني ورا غرتيغا غوما مالو كنين دلغو كنين جارسي كففه ويو وافودي دقيرا قد ابتا ين جارتي سا كان مرقسيسه انن كن غرتيتني قدت اتتو مالي كن بوسني اتفيدا سيا برضو دينا ورما وانا كاسي كايساتر أما لما برأتو أما لو ما هو فافي وسرايتو سبيرة في ده هذا مناس سبيرة في ده سرّا قد أبتشو إنجرو أنا كاسي أروح إنجرا أردو وأنا كاسي كاسي ترى إنه برنجرو برنجرو كاسي مي أجابة إيشي أبا جرى على سبب أما إيه ساجرا متياتني وروني أما سلا أما والدد دربكوني أصوبك ورا قرتي دوري ولرا لا أبلي يمبي شعر أرومان كم بس وقت لا لاني أبلي شكا هاتي أسامة تككلي التيم تأبا بكبراتي أرجع شو دندي أنا أقول بيك هذا قف بيك هذا قف بيك الله 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 أبا لا في سوما أو أنا ما أقول فيك أمالي أرومان كفون وما برهون دينو أبلي والجنة التاباري بانتو جناني أنا شو رأيك بوي أنا ما بينا
Oromoon wanta beellama gaahii hanga yeroo jalqabaa ibiddi qabsiifatu sanii bishaan itti dhaamsuudhaaf hin yaalanii erga lubbuun namaa tartee ibsi shaamine nuuqanni borganama achirra wal arginaa sa'aatii akkasii irratti inshaallah. Lubbuun namaa taree jira garuu lubbuu namaa deebisuu namni hin danda'u. Waliigallee waan akkasiitu jira natti fakkaata. Har'aan tana erga wanti hunduu wal bira kute waa beellama qaqane amma namni eda kuma meeqaa suni qacheessan jalatti yaani haasawa hagas geettu godhan gaafa jalqaba dubbiin takka kaatu maa biddatti buusuu dadhaban bishaatti buusuu dadhaban. Amma mucatti artistii amma luxuluxe asirra ittisan diriyaa wayii uffattee dirre dawaa keessatti hin qaxxaane intala san hidhaniin. Hidhanee dhuga. Hidhanii turan. Amma gaafa shamarri takka kutaa takka keessaa gabbaatee kutaa biraa arrabsitu osoo maraattuu ofii san hidhatee kutaa sun maraataan biraa gabbaheen dubbata. Sun dhuga orri guddaa jira. Ma nama arrabsuudhanii daalachaa inni hidhaa hin jiru. Mucattii san hidhanii hin baasne sababa isin ishii arrabsiteef kan ganda namaa arrabsu gara silaabii warra biyyaa hidhe. Yoona silaa namni. Ila laal inni wiccaa garii jiraate amma yoo asit kana marrasaa jiraatu taate dhaqanii maatima isaa biyyatti xaffaran. Achi booda namuu maatii ufiitiif dhaqa. Miidii fagoo jiraa nan dhaqqabanii yoo jedhellee maatima isaa bira dhaqan. Namuu achi booda adaba godhataa jechuudha. Miidhaa maatii kiyyarraan hin gahu yoo jedhe naamusa horata. Arraba ofii kana walatti deeffata. Amma namuu alaa keefi asirra taa'ee kawaa jalqabuu dubartiidha. Mana arabaa keessa teettee kunootiin distii waliin dhahaa waaffeeti haasoftee bilaashatti namni wal fixaa jiru sababa ijoollee tanaa gaafa ijoollee namoonni tuni gabbahanii ilmaasi koomandoo arsiin akkana arusiin maali jassan arraba hagas geettu sa shamarras warra guyyaa shamarras koomandoo arrabsa. Kale agamman sun wal ga'e sun araarsee tun. Abbi yoo ishee kanaaf se'a. Yoo dafti baatu homma fedhan bara osoo homma fedha araara godhanillee amma lubbuun daa'ima sanii yoo deebi'a. Gurbaa miskiin. Hin deebi'u. Sun hin deebi'u kama hafe san iyyuu akkamuuf araarsanii jedheeti bara. Odaa roobaa. Ammallee ittuma jira. Dubbiin hin dhaabanne. Thank you, bro. Indaabanne. Indaaban. Ayi, mucaa fi abbaa tokko karaa deema jedhan. Osoo karaa deemanii mucaan ummata wal gahee odaa jala muka jala taa wargi. Wayita argee. Amartii. Abbaan ka walga'e jaldeessi walga'e kun maal as dalagaa jedheen abbaan haaree maaliif jaldeessa ummata taa'aa jiruun argitamaa jettaanii jennaan abbaa kiyya jedheen ummanni kun akka walga'e waan irratti haaseessan irratti murteessee dhugaa uree yoo araarsee kaka'u ta'e nama yoo osoo hin go'in akkanuma warqaayisanii hojjaan bahan jaldeessaa jedheen dureeta. Dubni ummanni sun kalee akkasii wal gahee haasaa oole osoo araarsee ejjaan hin bahin akkuma gurbaan jedhe jaldeessaa wal gahee jechuudha. Wallaahi lazi osoo achii gadi hatti inni abbaa eeggatu beekta daljeessu. Dhuga. Ani obboleessi bishii shaadii maal taateree haadhooti rakkoon qabu ayaati. Nam beeku malee ibsi shaan bara obboleeyyan taane waa himachuun tollu obboleeyyan yar. Ibsi shaasoo ammasii himeen bootta. Wal fakkaannaa. Haadha shuree naan jettaa mee obboleessi dandeete osoo sitti meemman boottaa bar maal godhaa himaamte akkanuma ribnee jiraan. Ribee lolaadha. Naalqisillee abooyu. Wanti na bochisuuf yaala. Yoo akkas laayimimmaan jiru silaa si bochisuuf yaala haa taatu maal goona aggaalladhaa miti akkuma dur jiraannu jiraanna. Haa taatu ati niiseef godhi bakkatti amma siin jedhe san keessatti. Bakka ho'iitiin waatu ho'i. Wallaahi. Akkasiimi waatu wayi ol ittuu
Ana inuu shakkini iyyuu itti nyaaddu dhugi. Nikikkii qabna. Wal qorannaa. Laake kennaa gara gadaan waa wal keessa dabalaquu osoo hin taane waa wal keessa dabalaquu osoo hin taane gara wayiitii waatu wayi. Kenna amma xiqqishooti amma garri kenna gadaanu kun warruma gartee naga uman lafaa kan aliif ba'aa kanaan lafaa kan agas maraamti. Wal qoratu waan jiru duraan bar namni wayita wal qoratu balballi ta'e eessa goostee maali jedhee tifira wal qoratee ani wal qoratee akka namnummaa wal beeni kun fa'a nama ofii ta'a beeta. Yeroo ammaa kana jiru waan akkanaa kun wal jabeessuudha wal beekuudha beeta. Namni ammoo ammaa waan kana gandummatti fayyadama asii barratti. Yeroo kana. Ammaali adabee beeka namni asii waa barree tolchi adabe maa waan xixiqqoo tana adaba mucaa olitti dhufnee iyyuu maal godha adabbi illee hin beeku iyyaaf warra ol argine. Hara anasitti marakkoon jiru takka 0.3 ol tartee jirta beekta. Maa hin beeku reena mana yoo namni moosise adabbii baananitti hin soqadha. Anuuf adaba rakkoon jiru sitti hima. Haa uffata buuttee ofaa gaa Oromoo taaptaabii baana. Akkas wayyaa yookaan abbaan uffata dabe kana wayya. Akkiin hawaa maama akkiin nama hoosifti. Akkam nagaa keetii. Allan wallah alhamdulillah. Obboleessa ishee karoo beesanii si tasmaama'eeree ibsishaa. Obboleessi ishee karoo beesus si tasmaama'ee. Maalin na tasmaammaa maa isa wal beeyna. Rakkoon ta'e bar. Annamni na beeku yoo wal beeynu waan an jedhe das na jedha yooma rakkoon qabu na arabeeta. Eeywa. Namni na beeyne waan kiyyaan fedhe yoo haasee homaa wanni narraa buusu narraa argatu hin jiru dee yaadis. Baadee manaaxirii natti kaayanii. ልጁ በጣም ያምራል። አማርፋ ከናሳ በጣም ያምራል። ኢብሽሻ ነጫለ ጋሩ አረባ ነው ሀበል ከሰ ጊዜ ተኮ አከ ኡፊ ደጀ ሰፈካቱ ለይመይማ ኡፊ የለ ሰፈካቱ ለይመይማ ያ ረቢ አባሬ amma gara baalee saditti beekta ijoolleen xixiqqoo yoo dhalattu qilleensooyittu jira yanka mataa ijoollee addaan baasu. Ni beektaa mi waa'ee akkasiisan. Yeroo daa'imaa san qilleensa addaanonni godheeti mala giddii sukkuumanii olitti deebisanii mataan lakkuudha. Ima hima kanallee ima hima. Naa ta'ee jiraan akkam. Nine jechuun barbaada taasisan. Oromoo taaptaaf godha taaptaaf godha. Namni lama suuti. Thank you for beekaa roobeessatti ol beeku beekaa goobbe. Fatima si marii namni hin jiru. YouTuber. Ada shumbee YouTuber banati. YouTuber nan debari irratti onni hin jenne malee amma kaleessu haguma xiqqishuma tana bade. Oma kaleessaaf dheengadda dura. Silaa YouTube maratti teettee irraachumarraa haasoyitee namni si ilaala dhufe. Gorsi faajee bara faa. Waa banee bari akkaataa amma sila maaloo kaameraa televizyiinii dura taa'anii haasa'uun kana waa sirreechuudhaaf yaada qaba malee baneetiin jira. Ko'aanaa YouTuber keenyarras gaaffii deebisi gaafata hayyamta. Marti waa akka ufsaaxiluufi. Maal ufsaaxilta? Gaaffii namni si gaafatu deebista. Rakkoon qaba. Namni yoo jira dhaqee ufsaaxilaa mire.
إيه بعد أريد إبسي شعري بس قابي موري بس الجراجة dargaggeessa Meeksikoo si fakkeessanii bar. Koofiyyaa sirra ga'anii. كوفية أول مرة في الترقية قالتها ما لقى ربي الفادة وروني تاب قراجر تلي وروني كوفية مناطري واني بلليجي كان مانا كيسا وفاجر تن الفادة قال ورموكو أرسيساتي أني أورمو دا كانت أدب Oromoo akkatti nallaaltani amma shamarranii amma sitee tanatti waan gartanii dibbee dhahtanii fin akkana uffadhee gadi dhufee shamarran teennaa ufeegaa hasawa keessan ufeegaa jechoota keessan ufeegaa waan gootan ufeegaa isin as gubbaa hesseqqee buutanii baatiin keessan lafatti saalfachuutti jira isin bor jaartii namaa taatanii warroonni jaartii namaa taatanii nama jala jirtanillee soddaa biyya jiruuf dhaba. Amma gurbaa tokko bichaa gara itti dabalamte maatiin gurbaa sanii asirra jira. Ta'e baluuti siin jedhan niitii ebaluuti siin jedhan akka duraa sun qashtii intala sanii maali namni jiru hin jiru niitii ebaluu. Yooma gurbaa tuffattellee yooma ati gartee haalli biyya ormaa kunillee jaljalsi godhe maatii biyya saniitiif dhabe. Maqaa haadhatan teetiitiif dhabe maqaa abbeetiitiif dhabe. Obboleeyyaniif obboleettiin teessi jala saalfatiin hadaraa kan kee. keessattuu shamarran sikkoo mandoo waan hin taane ibiddan qabsiisina abaaramtani bakka itti abaaramtan ilmoo dhabdanii guddaata keessan keessaa ilmoon hin bahin jedhan lafatti isin abaara namni biyyaallee amma tiktookii ilaalaa jira yooma ofiillee hin qabne kan namaa bira oguu dhaqee ilaala amma dachiin hundi tiktookiidha namaati ebaluu isaan beeknes abaara dhugaa rabbii shamarran teenya adabadha waa haasoftan adabadha. Maali yoo duddaan achi garagalanii akkana jajjedhan malee maa riskiin hin baatu durgaatiin karama qoraanii baatti illee gawa soolii gadonni jedhanillee ati hima jedhan dubbii qola keessaan baafu. Siidhaan deerti waa waraabu. Waan akkan hin Kursitaan dhiistooti nama. Sila bakkuma namni xiqqishu waatti argametti waa yaada takka lamallee taatu dabarfataa deema baroon ofirraa eessaan jallisaa miti batamucha bakka itti callisuu qaba. Amma isin silaafuu ijoolleen baale bakka jirtutti cuucee hundi teessanii harkubbaayyaa haganaa daa'imman xixiqqoon teessan amma tadheen gaddaa takkaallee daa'imman baalee qabattee teetti. Takkaallee daa'imman baalee qabattee teetti. Ufi abbaan bira hin jiru. Maan rabbi isin godhe. Fuudhan dhiiftan waa facaafatan dhiiftan ofii bira gadin teessan asmaraa bakka bara ima eegaltan lafa oorruu taqamadii tabaaqela jaratu eegala. Dhiisaa dhiiroo baale tana wayyaa silaa jirri hin jiraatin Oromiyaa tana eebbi sirraa gadi qabaame. Maaga akkanti baxaabatuu faayidaa qabaaree bada mucaanana kun haatee achitti amma deengadda jetteen jedhini lafti rabbii amaana waaqa keessanii hoola amma mucaan amma kun illeen baale jarri hunduu kennu ufii wal baxaabata ilmeen tanaa biraachi taa'ee bu amma kun amma nurraa mala nurraa bareeda. Zarii baay'ifachuu fi bara rakkoon hin jiru baale biyya hin jenneesi buqqa'uuf saniifi. Isillee danda'e taan illee ofi irratti itti dammaree haa. Adabi warri jettan ibsi shaaqayee adaba. Ibsi shaa adaba. Adabi jaaran. Ufii uf adaba jettee waa uf adabdutti mutti. Dhugaa rabbi kun homaa waa hin beekaree lakkoofsi warroonni asii adabanii fayyada ta'anii taaf gani. Ilmaan teenya ta bakka mara jirtu raashina qamadii taatuun qabna buna taatuun qabna warqiin taatu achi baha waa edda achi baha bakka isaan jiranitti qamadii itti feena rakkoon hin jiru ijoolleen baale bakka argitan mara dhalchaa nuu baay'isa baay'adha Oromoon haa baay'attu biliina 50 haa taatu bakka deemtan biratti argu baay'isin rabbi isin laffise du'aa isinii godhe sheeku seen abbiyyoo isinii godhe isin keessan oluma haa taatu.
Si gabbaanii bu'uutti jiranii bar ilmi osoo amma akkasittillee yoo akkasillee taate gaa dubartii waa obsitu dubartii waa dhorsitu adaba qabu. Ilma jiraa gala. Si gabbaanii si himaa jiranii maal? Gabbaanii si himataa jiranii bar. Guddata rakkoon hin jiru rakkoo argee ofumaanu guddata. Wallaahi lazim amma ijoolleen amma xixiqqishuun asirra onni jettu tunniin kun obboleessaa kutama kilaasima kanaaf kanatti namni wal miliqee gaafa usmaa akka tasaa biyyoormaa keessa walitti deebi'ee wal fuudha. Barati gara Harargee kana dhugaa rabbi seenaa dhiyuma tana dalagga. Obboleeyyantu yuunivarsiitii keessa wal jaalatee wal fuudhe. Gaafa sargii dhufanii abbaa fi haati wal bira arganiitiin sakati ma je'an jedha jarri waliin jiraataa. Beelladeen naa miti sun baalee miti miree. Baalee miti wallaa dhiyoo matana Harargee kana keessa. Harargee keessa. Akkas taanaan sila maqaan numare jedhee diyan. Kunniin illee oofee maaltu beeka sila baran kanuma kan ofirraa osoo hagas illee akkuma wal keessa garagalanii obboleeyyaniif obboleeyyan waliin nyaanni. Agasuma dirraa eegaa silaa fuuttiin jirta waan biraa waan goonuu qabu. Jimma Oromoo miti. Oromoo taaptaaf godha warra jala jirtan. Amartii too galatooma. Warra jechuun uummata Amaaraa kana jechuun bakka dhuguma hin mudataa waan akkasii fiilmii illee jira akkas namni wal jaalatee maal manaa. Maa fiilmii taatiree haqumaan jira bara. Haadhaaf abbaan gamaa gamana wantii godhanii wal bira ta'anii gaaf kaanii ijoollee waa quba qabdiire. Jireenyi biyyoormaa kana keessatti illee namni bari akkuma fedhe bakkuma argee wal keessa seef godhee yookaan walitti dachee obboleeyyan ta'uu danda'a. Akkasi shanyii garaagaraa sanii walitti wanni jechuun illee xiqqishu Oromoodha jedhee himachuun agas mara nu awwaattaa. Dhiis rakkoon hin jiru haa jiraatu namni. Namni sirraa mormatutti jira. Halaaluma haa ta'u. Walumaa rakkoon hin jiru. Halaalumaan alaalcha rakkoon hin jiru. Akkas taatu bareeddu bar hanga taateefu halaalallee taatee ammallee waan rabbiin walitti hin buufne waan bilisaa wayii. Rabbi walirraa ati si baate. Atamma yaadaan qabdaa miisilaafu osoo isiin hayyamtee yaadanii qaba jettee amma dubbeessuun sila amma osoo yaada qabaatte gara mirraa kajeellaa qabdame kutaa Oromoo 11 keessa. Yaada wayituu qaba nama yaada qaba sin hin jenne illee tokkoffaa. Lammaffaa yaada illee qabu jedhe. Abadu omti kana naqarra xaafii midhugaa baante akka baddutti waa kadhu lakki ibsishaa yaada qaballee hin jenne warra jala teettani kaameraa qopheeffatee taa'ami nama. Yaada wayituu qabu asumatti lammaffaa ammoo eessarraa dabalatta silaa ambar ka jedhe yoo isiin jette lammaffaa masanoo silaan tokko nadhe. Deeffata waan carreeffatadha. Ammaaf iyyaanne abboo yaada qabu. Amartito Habibti Real Madrid tu negara mana?